agartan kun ba dachaas dhiyeenya kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaati asiin adeeroo Qamar Yusuf mootii Shaggooyyee barsiisaa fi leenjisaa dhaloota kanaati. Adeeroo dachaas dubbii isaa dhageessee jirta waan miidiyaa kana deemu jiran. Akka ajaa'ibatti. Haya mee Sabrinaan jaalata adeeroo. Dachii sossoosee adeeroo mee gaafata akka inni Sabrinaa dhugumaan jaalatu. Adigaa Sabrinaa kan adeeraas ni ta'a. Namni jiina namaa jaalata kabaja qaba. Mee ati naa himi gaa isirraa maduru uumaan dhageenye. Ati Isumaan gaafata. Ani Sabrinaa nanaaf waa hundaati. Qabeenya kiyya, bareedina kiyya, gammachuu kiyya, abdii kiyya bakka asii walumaa galatti. Addunyaa kiyya jechuudha. Addunyaan beekanii. Mee afaan sirbaati. mee afaan sirbaati akkam jettee ibsite. Si jaaladhe sabrii sirraa miidhame, garbaa jaalalaa seenee keessa dhime. Wayyaata na goote wayii si himee jiru namarraa bahee awwaalame. Jaalate beekaa gubbaa jaalalaa guyyaan nagayumaa hamtuun galgalaa galuus gadinchiisu garaan gaggalaa yeroo meeqan fiigee qabadhe hulaa.